40 ኮምፒውተሮች ዲጂታሊ ለመማር ማስተማር ሂደቱ ይጠቅማሉ ነው ለገለምሶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በካማራ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ ድጋፍ የመጡ ኮምፒውተሮች ናቸው። እነዚህ ኮምፒውተሮች እንደ ማንኛውም ኮምፒውተር ባዶ ኮምፒውተር አይደሉም። ውስጥ ገብተን የምናያቸው አሁን ለድርጅትም እንደምናለንም እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ሰፖርት ያደርጋሉ። ላይብራሪም ነው፣ ላብራቶሪም ነው፣ ኢለርኒንግ ሴንተር ነው። ባዶ ኮምፒውተር አለ። እነዚህ ኮምፒውተሮች በውስጣቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሶርሶች ይዟል። አንዱ ኮምፒውተር እንደ አንድ ላይብራሪ ተክቶ ሊሰራላችሁ ይችላል። ላብራቶሪ ተክቶ ሊሰራ ይችላል። በውስጡ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሪፈረንስ መጽሐፎች ተጭኖበታል። ትምህርት ቤታችን ላይ እንደምታውቁት ላብራቶሪዎች የለም። ስለዚህ መምህራኖች የሚያስተምሩትን ነገር በላብራቶሪ ተደግፈው በቴክኖሎጂ እንዲያስተምሩ ኤክስፐሪመንት ላብራቶሪዎች ተጭኖባቸዋል። ለተማሪዎቻችን ደግሞ የቤዚክ አይሲቲ ስኪላቸውን ይሄ የኮምፒውተር ክህሎታቸውን የሚያዳብሩባቸው ኤጁኬሽናል የሆኑ ጌም እየተጫወቱ የሚማሩባቸው ሶፍትዌሮች ተጭኖበታል። የእኛን ካሪኩለሞች ሰፖርት የሚያደርጉ በትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጁ መጽሐፎች፣ ፕላዝማ ትምህርቶች እንደ ሪፈረንስነት ልንጠቀምባቸው የምንችለው ለምሳሌ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ተፈታኞች ኤግዛም ይፈተናሉ። ለእነሱ እንዲያግዙ ተብሎ የተዘጋጁ ከ2005 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሲፈተኗቸው የመጡት ናሽናል ኤግዛሚኔሽኖች እያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ ኮምፒውተራይዝድ ሆኖ ዲጂታላይዝድ ሆኖ ተጭኖላቸዋል። እዚህ እየመጡ ኤግዛማቸውን ፕራክቲስ ማድረግ ይችላሉ። ለፈተና ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ጥያቄውን መልሱን ተቀምጦላቸዋል። Wama carraaqantu kanarra wama jabarra jirra warreen irraan tan asirratti bulchinsoonni gurguddaa fi akkasumas hayyoonni keenya magaalaa kanatti kan argaman hundi isaanii asirratti nu argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jaa yeroo duraatiif itti aansuudhaan wanni an jechuu barbaadu guyyaan arrarra caalee na biratti hin jiru gama kiyyaanii wanni barnoota irra caalus hin jiru. Warni ilma namaati barbaachisu barnoota. Warni itti ilmi namaa sosoo qabus yeroo dheertuu irratti hojjetu qabus barnoota. Barnoonni faayidaa uummata keenyati. Barnoonni dhabuun rakkoo nurraan geessini beeyna. Arrammoo uummanni Oromoodhaa rakkoo keessaa bayaa jira. Rakkoo keessaa bahuun duraan dursee namni ilmi namaa baratudha. Akkasumatti wanni an asirraa dhaamuu barbaadu akka magaalaa Galamsootti. Magaalaan Galamsoo manni barumsaa kun madda guddaadha. Haaskul Galamsoon akka Oromiyaatti miti akka federaalatti kan beekame. Yaaminsa barbaada. Na bira dhaabbadhaa jechaa jira. Bira dhaabbachuudhaaf maal barbaachisa? Tokko diinagdeedha. Kun yaada waan adda addaatiin qabeenyaan bira dhaabbachuudha barbaachisa. Mana barumsaa kana guddisuudhaaf qaamni ala jiru ammallee akkuma minallaa bushiratti nama hedduu qaba. Manni kun nama hedduudha oomisha. Keessa jiranis jiran nama alaa biyyatti qubalaatuudha miti. Qaamni barate as keessa jira, qaamni hoggonsaa qaama jiruleen as jiran. Qaamni kun mataan isaa abbummaadhaan asitti dhufu qaba. Gizee hundaa'u maalti jira manni kun jee mana isaa kana yaaduudhaaf qaba. Mana kanaaf yaaduu qaba. Warra alaa biyyatti dhaamuudha miti. Dura maal ta'uu qaba? Qaamni as jiru hojjettoonni mootummaadhaa kan naannoo kan jirtan kan daldalaattis haa ta'u mana kanaaf tumsa godhuu qabdan. Dura asitti dhiyaatu qabdan. Namarratti wanti dabarsu hin jiru. Ufii hojjechaadha. Ufiif yaadachaadha. Ufii maal keessa jira jechaati namni waa gaafata. Namni asirratti darbitu hin jiru. Bolee dhugaa sitti himan. Qaamni jirtan kun namni dabarsatanii itti kennitan hin jiru. Dura fi irratti hojjechuudha. Qaamni as keessa jiru gayaadha mataan isaa. Gaafa haasii kun jaarame sun irratti kan gargaaru. Namni ala jiru kun bar jaalatee kan deemee fa'aa jira. Harkarraa deemee jira. Akkasumas wajji rabbiin fedhii isaa rabbii guutee fi namni nu gargaaranis jira. Akkuma reefu tan dubbatamu sirriitti. Akkuma tasfaayee jiruudhaa kan dubbatamu sun nama nan beekurraa tokko inni sunis. Nama uummata isaatiif rifatee uummata isaatiif boo'ee uummata isaa akka gargaaramu godheerraa tokko. Haaskul kun maal argachuu qaba? Akka yaada kiyyatti anama akka koree gamtatti isin dhiyeessuu jira waan kana. Dallawaa hin qabu ture qorqoorroodhaan bara amata lamaan kan duratti qorqoorroodhaan jaarre. Dallawni isaa maal ta'uu qaba? Fuuldura bulukeetan ta'uu qaba. Bulchiinsi magaalattis kana matatti qabatu qaba. Waajirri barnootaa nu bira dhaabbachuu qaba. Kanaaf dhaamsi kiyya kanaan dhaamuu barbaadu warri ala jirtan galatoomaadha.
obboleessa keenya minallaa Bushraa bicharatti hin dhiisinaadha. Waan akkanaa hedduu jira. Waan itti nu gargaartan hedduu waan jiruuf jecha karaa san kallattii kanaa qabattanii akka deemtan isin jaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaan isin jaa. Asitti erguuf by the way bakka minallaa Bushraa nama asitti representii nu godhee taamanni kunis akka beeku obbo Eeliyaas Najjaash hundi gidduutti argamaa. Inni kun gartee mana barumsaatii fi minallaa gidduus kaampaanii kompiitaraa kanaas haala adda addaatti qindeessuudhaan akka kompiitarri kun mana barumsaa kana galii ta'u waan godheef Eeliyaas Najjaasheetiifis galata guddaa qabna. Akkuma beektan ilmi abbatti ba'a. Obbo Najjaash ijoollee taanee beekna. Ganamsoo tanaafis nama seenaa guddaa qabu. Kanaafuu ilminis nurraan osoo hin fagaatin hunoo nu hirphee nu gargaaree arrallee batana Adaamaarraa ka'ee as dhufee jechuudha. Kanaafuu ammallee haalaan galatoomfannaa. Amma karaa obbo Minallaa Bushraa giseen deebi'e. Obbo Minallaa Bushraa kompiitara kana asiin gahuudhaaf tokko yeroo isaa ni beekta yeroon Itoophiyaa keessa rakkisaa biyya alatti gin yeroon haalaan qaalii. Time is precious. Time is gold. Maal falanjii waan jettu waan achitti haa galu. Kana hunda ijibbaata godheeti kompiitara 40 kana asiin gahe mana barumsaatiin wal qunnama. Gelgeluu ganamuu haala gartee manni barumsaa install godhee waan tokko qopheessee akka qophaa'u qophii teenya hunda day to day progress waan irra geenye hunda nu ibsaa ture jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti. Amma kaamaaraa organizationii kaampaanii kanarraa kompiitarri kun kaasu. Barsiisotaaf ogummaa ICT kanneen meeshaan tun waan haarawaa taateef warrummaan ogeessa ICT tu hin beeku. Meeshaa tanaaf akka gartee wal nu barsiisu barattoota keenyaaf barsiisota keenyaaf leenjii adda addaa kennuudhaan hanga ammaa nu keessa kan jiru jechuudha. Kanaafis bahii fi waan hunda isaa kabar godhamee akkanatti kan nu dhufe ta'uu isaa akka beektaniif. Manni barnootaa keenya dhaloota qaruun gumaachi inni biyyaaf taasisaa jirus hangana jedhamee jechuun hin danda'amu. Ibsuun hin danda'amu ni ulfaata jechuudha. Maaliif burqaa beektootaati yoo jee ittiin guddatu. This school historical no. Seenaa guddaa mana barumsaa qabu. Kana ani jedhee fi isin jettaniif osoo hin jenne hanga federaalaatti waan beekamu. Hanga Oromiyaatti federaalaatti addunyaa irratti kan beekamu. Hayyoota oomishuudhaan number 1 fakkeenya yeroo adda addaan Oromiyaa gizmee ijoollee baasee godheetiin jira. Barattoonni keenyaas as keessa kan jirtan ni beektan seenaa maatiin barattootaas ni beektan fakkeenya mee ittiin guddatu kan hin jeebar hayyoota as keessa oomishamu ittiin guddatu kan hin jehu example 2014 kanaan fuudha. Bara 2014 bara 2014 kana manni barumsaa aanaa meeqaa oonan bare zeeroo osoo naman dabarsin akka Oromiyaan nam meeqaa dabre 2 I think 2 point something warri dabre manni barumsa keenyaa gin 13 point something ka dabarse. Kanarratti ammaas sadarkaa Oromiyaattis ijoollee teenya geessinee badhaasa biiroo barnoota Oromiyaa irraa fudhannee jira. Kana qofaa miti. Manneen barnoota
sadarkaa lammaffaadhaa kan dhuunfaa amma nama caffee irratti itillee irra guddatee fi namni moosboldii fooqii 11 irra guddate wayi tokko look mana barumsaa kanaa fi mana barumsaa akka odaa diishoo waliin madaalsisanii akka Itoophiyaatti jechuudha. Namoota 270 xaqilaa ministeera biirootti agartan dhiyoota gurbaas nutis tokko geessine namni tokko akkasitti iskoolaarii argatee zoonii keenyaas aanaa keenyaas Harar gumaa'u jechuudha. Oromii waa'u achi keessa nu naqee kunis baay'ee nu itti gammannee jira jechuu barbaade. Kun immoo bu'aa hojii qaama tokkoon milkaa'ee osoo hin taane barnoonni, barattoonni, barsiisonni, hooggantoonni, abbaan qabeenyaa, hawaasni hundi irratti hirmaachuudhaan firiin tukka dhuftu. Amma rool moodeliidha. Obbo Minallaa anaafis isiniifis hundumaafuu ha'alaa fi keessaatiifis jechuudha. Ifa namni ala jirus barattoonni keenya kaasif barate. Hawaasni keenya kaasif barate. Kaas keessa jiru Itoophiyaa keessa jechuudha. Haala jiru biyya alaa Yuroop, Eeshiyaa ta'uu, Jarman ta'uu, Awustiraaliyaa ta'uu, wherever you are, bakkuma feetee ta'ii mana barumsaa kee gumaachi jechuun barbaada. Feesbuukiin illee waan eegalamee numa jira ture, waan adda addaatis. Amma fakkeenyaaf nama tokko jiramee seenaa isin hima. As darakkuu tana gurbaan sana asii wajji qalaanee Tasfaayee Ijjiguu jedhama. Tasfaayee Ijjiguu kun gaafan qara'u asitti lambaadhaan ibsadhee qara'e. Har'allee lammiin tiyya lambaa ibsatteeti axanna'u jirti ijjidhaamte. Jeetiin mabraataa keessa kufee garsiisee jee. Akkasittiin ifaa sannaqee jee. Deeggarsi namoomaa kallattii tokko qofaan kan daangeffamuu miti. Kunis beekumsaan, humnaan, maallaqaan, leencalloon kanneen biroos ni dabalataa jechuudha. Mana barumsaa kan deeggaruun humnaanis ni ta'a. Galaanarree irraa maysuu ni ta'a bara. Amma gisee roobee galaanni kutaa keessa akkas seenaame galaanuma kana yoo maysitees waan tokko daangaa isaa eegsisuunis waan tokko leencalloonis humnaanis beekumsaanis aayidiyaa bamastat ማለት ነው ሰፖርት ጎዱ gargaaru bira dhaabbachuu lammii oomisha gaarii oomishu barnoota qulqullina qabu san kennuudhaaf deeggarsi hundi barbaachisaadha jechuudha. Kabajamoo keessummoota keenya har'aas barattoota mana barnootaa keenya keessatti dhufaa darbaa jiran keessummeessuuf mootummaa cinaa dhaabbannee waan dandeenyu maraan deeggaruun yaada filannoo hin qabne. Kanaafuu namuu waan qabuu fi danda'u maraan nu cinaa dhaabbatee deeggarsa barbaachisaa ta'e akka nuuf taasisu kabajaan isin gaafannaa. Karaa birootti dhumarratti irra deebi'uun waamicha keenya kabajuun asitti argamuun kanneen waltajjii keenya irratti argamtan mara galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Eebba keessatti jechuudha. Biyyi kiyya maal na goote son ta'een an maaliin godheefi erga guddaadha beekaa. Minallaa Bushraa nu agarsiisee jira. Minallaa Bushraa akka hangaasuu ganamaatti mana barumsaa hundee galamsoof jalqabatee jira jechuudha. Kanaan booda dhalattoonni magaalaa Galamsoo deeggartoonni barnootaa addunyaa marra jiran Galamsoo maddii dhaabbatanii koree gamtaa maatii mana barumsaa Galamsoo maddii barsoota Galamsoo maddii dhaabbatanii
mana barumsaa kana seenaa qabeessummaa isaa itti fufsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Sagantaan kun sirna galteeffannaa qofaa miti. Sirna qaanqee barnootaa kan itti eegalleedha. Kanaaf Minallaa Bushnaa maqaan isaa akka Minallaa Bushnaa jennee hoggaa yaamnu akka salphaatti miti jechuudha. Kiliik godhee jira. Akka nama moobaayila kiliik godhutti kaasee jira jechuudha. Sochii barnootaa magaalaa keenyaa nama jalqaba kaasee jechuun danda'ama jechuudha. Yaada eebbifamaa fi jaalatamaa kana godhuu isaatiin baay'ee bakka jirutti Rabbi isa wajjin haa ta'u haa galatamu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan sagantaan kun akka miidhagu akka asiin gahu kan taasisan biyya keessaas biyya alaas kan jiran akka Eeliyaas Najjaashee kan akka maanguddoota keenya asitti argaman fi barsoota hoggansa mana barumsaa fi qorattoota hunda sagantaan kun as gahee argu keenyaaf baay'ee isin galateeffadhaa galatoma. Itti aansuudhaan an kan yoon jee naaf gaa kantiibaan magaalaa Galamsoo obbo Ahmad Xaayir ergaa qabanii fi sirna galateeffannaa kana irratti haasoo gabaabaa kan nu godhan kabajaan asimadha.